Jabaatee neefini ilaa enga dara koomee kara waliin geessan dubbiin isaan deemuu jirtu tun rakkoo meeqa fidda waan takkeef illee dhaammootiin rabbii keetichiitii mudhii ta'e hidhadhu waan hamma hafe nuti sibira jirra rakkoo sirra deemtu sirratti hin dhiifnu jechuudha. Abrahaam numaa as keessa jiru gartee ijoolloma keenya as keessa jiru rakkoo meeqa sitti noofu karaa nagiyaatiin dhufe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa jirre jirtu isin jechaadha baga jiraanna isinillee baga jiraattani. Alhamdulillah as geenye jirra gaa bakka rabbiin hungeus isaaf beeka. Alhamdulillah rabbil alamin gaa arraan tanaa dhufnee deebinee isinii jirra kunoo dhufnee eessatti argamtaa Fawziyaachuun keessan loolu. Akkuma beekamutti gaa eenyu biratti hin argama namni bira argamu iftuu biratti hin argama mana Abrahaamitti hin argama jechuudha arraan tana dhufee kunoo iftuu salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama argamoonni hordoftoota isinii. Fawzii akkamitti nagaa jirta? Nagaa mi jirraa fayyada. Daawwattoota hojii nagaa si gaafa dhaabedha. Gaalleennoo waliin agarree maaliif ilaa guyyaa dhiyoo dhufee sibira leen dhufnee haala yerootti gaa tilfoonumaan haa wal quba qabaannu malee sibira dhufuun gaanaaf hin mijoone iidaa dhiyaatanii beekta gaa dalagaa. Jireenyi duniyaa kun biyya nama keessa nama jiru. Addaan nama fageessa. Kanumaaf siinjaa hordoftoota duratti hin dhiifama si gaafa dhagaaluma jireenyaatti hojiin naaf hin mijaa'ine. Dalagaanis nu gadhiisuu dhabdee tanumaaf obboleettiitti jeqaalii hedduu takkaan gaadhiifama si qaraddaa maaliif tilfoona wal dubbisu malee hordoftoota duratti dhiyootan naafete hojiin argamne jechuudha. Silaa kanuma gartee galgalaa fi ganama sibiratti argamtee sibirallee dhaabbattee gartee si wajjin gartee waan nuti jirtu tana gartee si cinaa dhaabbadde yeroo hunda gartee sibiratti argamuu qaba. Maal goona gaa ati ni beekta jeetii yaada kana. Uma takka rakkoon qabu ati bas aadiidha yaani dalagaa biyya namaa ta'u illee numaan beeka. Uma takka rakkoo qabu zaatenya wanni irraa dhiifama daawwattoota na gaafatu sun jirtu. Laan dirqama kuni. Yaani qaamaan na biratti hin dhiyaanne malee ittisaalaan numa dawwalti. Anuma iyyaafachaa jirti. Bas qaamaan namni dalagaa hedduu gurguddoo dalagu namni dalagaa bakka hedduu dalagu waliin dhaqqabu daawwattoota keenya mana keenyatti firti gallee hafuura baafannaa takkaata isiniin jaa sitti haara qabu garaa kiyyamaa. Kalaas galatoomee birtee atiillee gartee kan itti naqabee dhuufillee hedduu takka galatoomee siin jaa situu bagaa sumaa fi lolu jira yoo arkiteellee hin beekneef ijoollee jira siifillee dubbachumaan jira. Yaada mana obboleessaa dhaqe mana obboleettiisaa dhaqee maraate. Guyyuma gartee inni dura dhufee rabbiin gartee na dhageessisee akkasitti beegaa waa hedduu takka wajjin haasofne san dura maal jechuu barbaada yeroo nama keessa jiru kun hordoftootaa fi kabajamtoota keenya iida arafaa gartee iida guddaadha jechuudha akkasuma miiftu garoo gartee yeroo tana keessatti gartee soomannee guyyaa hamaa fi kanan gartee rabbiin nu haa ga'uu iida arafaa kana yeroo waa xiqqoon nu hafe warra gartee iida kanaan ga'ee gartee iida kana gartee nagayaa fi fayyaadhaan gartee geggeessu rabbi nu haa godhuun siin jaata duraan dura nutti illee aadaa uummata nagaa hunda bakka jirutti gartee nageenyanii fi fayyaan isin bira jiraatee hordoftoota kabajamtoota keenya warra gartee fayyaadhaan iida kana gahee iida kana geggeessu nu haa godhuun isiniin jabaadha bakkuma jirtanirraa du'aa'ii godhaa ka fayyaan qabnes rabbi haa fiyyuu jajjabaadhaan warra biyya namaa keessa akkana faca'ee gartee ta'abee yeroo hunda gartee iida dhufu hunda soomana dhufu hunda aalii teenya biratti warra keenya biratti aadaa fi abbaa keenya bira gartee iiduu silaa qalbiin teenya akkasuma nufeeti laakiin gaata nuti yennoo miti tarabbiitii caala warra gartee rabbiin akkasii warra isaa keessa galee obboleeyyan isaa wajjin gartee iida kana gaggeessu rabbi nu haa godhu inshaallah jennee du'aa'ee godhanna warreen akka keenyaatti biyya namaa keessa jiru hundilleen gartee gamanumaanuu du'aa'ee walii goona isinillee jajjabaadhaan isin jaa obboleeyyan kiyya akkasuma gaa'iftuu yeroo nama keessa jirutu ni gartee yeroo soomana kana gartee soomannee rabbi nurraa qabalee du'aa'ee godhannu keessa jirra. Atilleen akkasuma gartee waan amma deemu jiruu fi kanallee mashaakila kana yaa rabbii kiyya karaa khayriitti irratti gartee narraa qabii jeeyti anilleen gama kiyyaan du'aa'een si godha atilleen du'aa'ee godhadhuun siin jajjabaadhu obboleettii tiyya maaliif mashaakilli kun gaarii miti. Bas ati jechuun onlaayina kanarraa deemuu fi sirma waa'ee ilmi namaa mana kanaatti dhufee gaafii deebii naa godhutunaan mataa na uwwisu jira. Niin beeka. Yaada hedduu keessaan jirta hawwattoota kiyya yaada. Birqisiis dhufteetiin akka ajaa'ibaatti naannoftee lafa maal bakka taatti naafisiin balaa lubbusnee deemne yaani yaaduma qilleensa haara deemaa jirutu mataa kana dhukkubse dhugaa rabbi dubbachuuf kanneen meeqaa liqamsa taa'u jireenya birqisanii kana itti qotte birqisa Fawziin turre eewa yeroo seente takkaatee isin ja'aan badii hin qabu daawwattoota kiyya badii yoon qabaadhe iftuu kadhata jirtaa iftuu badii qabdaa yoo naan jettan wallaahi an nama qaalee keessa bira dabruu miti. Waan isin jettan hundanii fudhadha. Dabarsitee jirtama durallee. Laakiin ammoo obsi daangaa dabaree
yoo sirroorra sanoo roorroo san firaa deebisuuf akkaan qophaa'ee jira. Reef kanuu namni deeggarsa. Magaalaa keessaa kijiba Ibraahim oofu jiru hin fuune jee tamaam dhiira fakkaatee dhufe dhugaa fakkaatee harka qullaa dubbii namaatiin dubbadhe namoota wayita araarsa jee harka qullaa nu sobuudhaaf murtii isaa oowwitu adani dhiisee dhufe jaartii isaa adani dhiisee dhufe ichi jireenyi oowwaadha laguu as dhufe as jaartii ni qaba manaas ni qaba inni barandaa namaarra rafu jechuudha. Deemee fuula namaatti hin dhaabbatu. Dhufee mana isaa oowwaa seenee jaartii isaa hawwitu jala seenee wajjin taa'ee wajjin quufee gizeechi gadhaqees jaartiin isaa hawwitu manni isaa oowwaa. Awwanni keessa na bira jirtu. Mataa isaa daawwatu. An filmii namni ammaan tana yaadee deemuun kana bara meeqa duraan filmii kana beeka. Akkasii dhugaadha. Eeywa naaf hin ta'u yaadni akkasisanii waan takka godhe yoo jiraate godhe rakkinaaf hin godhe waan akkanaatiif hin godhe lammii isaa gurguddoo sanatti yoo himate haala wasaalan. أنا ما يسافرت عمل خي نبيها أنا ملك خي نبيها وأنا أرسلت نبيها وأجزء أنا نفيس نللي نبيها ما لي كجيب خنا دلك على كجيب دلقي أما كجيب كدلق سنين أقلفته أولتون إسا ناديم تحكا سينا حكا سينا تيفي فاتني وديسي خدوانو نابسي ولبانا كمان عارف النجرة حكا سينا لكن إيرا سرافة قطعتي سينا تمام nama arrabsuudhaaf hedduu sirraa fakkaata dhiirti keessaa dhala gaddeebitee arrabsuun ati beektu inni hin beeku horiidha malee dhalaan ilmoo isaati jaartii isaati haadha isaati haboo isaati adaadaa isaati sammuutamiin dhalaa arrabsa inni tamaam ol bee sila waa'ee Ibraahimiif ol bee naaf bilqiisaa yoo nuti mana sana irraa isiin ariine yoo nuti mana sana irraa gatan isaan na fuudheen saa'u mana geessila waa'ee jaarsa yaana guutu dubbatan mataa kana dhuku mataa kana noowu dubbii isaa fadhu. Ani amma maaliifin amma kamiin taa'e mana maqaa duraa fi ollaan maqaa jibbeetiin jira khalaas maachaan jibbu jira. Ani amma maaliifin sinjaa tasgabbaa'uun bareedaadha dhugaadha dubbiin namaa ta dhufanii si gaafataniif ta qilleensarra abbaa mana keetii oofu jirtu tun si bira kuttee nuuhu nu gaddisiisu jirtu nuuhu nu jeequ jirti. Maaliif jennaan dubbii namaa arsitu. Tanaafuu maaliin jaa rabbiin obsa siyaa kannu irra jabaadhuun sinjaa. Soomana barna maraachaniiti ilmaa kiyya kana keessaa ichi dabaasuu deeman malee khayriin isaan ayaatu jiran takkan jiru. Amma irra jabaatee jirta bariitu. Ilmaan kiyya alhamdulillah. Namni si ta'in jechuudha. Fagoodha khalaas ta'in ilmaan kanaas facaasee rabshaa meeqa feegu maaliif atuu imaana qabda jabaatee eegaas geesseef akkuma gartee amma jabaatte kanatti jabeenya kanatti oofiti bakka gartee isaanis geenin anama fiidiyoo illee hojii mareetiin ture guyyaa inni chiraa dhufe jechuudha boleetii irratti gartee bakka inni naaf irratti baane aneesii dirqama manumaa hin baasaa irratti anuutti aaree jechuudha addaa baane amma bakka sanatti fiidiyoo taata inni gaddiiseen arkee mana dhufee ture jechuudhaan arkee jechuun akkaataa inti mana dhufee mana dhufuu isaa nuti galuu isaa ni gammade yeroon dura fiidiyoo arkee mana keetitti hedduu takkaan gammade maaliif jennaan Ibraahim gadeen gadda kasin nadaadatee ture rabbiin nu nagee godhee kamana deebise jeetiin arke haasawa keessatti waamee jechuudha gizeen gammade video inni qaayida keessa gizeen laal yeroo sanniin gammade maaliif kana gaanu galche ammoo video gizeen laale saaliyaa saamii waddu baala godheetti itti oromoon tamam saaliyaa saamii jechoota hundi lafarraa fixxee jirti akka maqmaaqsa oromoo sanitti fayyadamte akkasuma dhugaadha saniifuu anaa isa quban qabne isaana quban qabne akkam jeennatti himee mana kana yoo dhufe anoo obsaanin taa'ee eega waan irratti hojjaa jiru kana niin arkaasi niin dhagayaasi gurraa akkasuma dhugaadha gubiin gubachuu jiru qofaa beeka malee ilmi namaa kana wajjin gochuu jiru akkasuma dhugaadha nuti akkamittiin nama kanatti ibiddaan na gubaa jiru kana ibiddaa fi kibriinni waa walitti dhufa laal walshida akkam wal godha walshida akka kanaas ka amma anaa tana isaa sanii yoo waliin dhaabanii lamee wal dhufne inna odachii rabbiin harka wal balleessina maqaa wal balleessina maqaa akkasa yookaan isaaddoo yookaan maaddoo akkamiin nama kanarraa gafudhamte nama akka ammaaf takkitti obboleetti jiraatu akkaadha waan isiin nagoota sireen gaalan goone ilaa bakka itti raankaatoo atiin mana galfatee irratti kanaaf isii bollolle foosisama. Kamiin mana dhufaa quba qabdaa irratti isaan kagartee jaammatee irratti ammoo ati dubbii tana quban qabdu inni si duubaa mana dhufe inni moo quban qabdu haa mana kiyya kana akkuma gartan kana mana kiyya sa'a digdam maaliif lammii tiyyaafin tole yoomiyyuu namni lammii fiitiif tole nama dhabu dhalaan oromoo godina adda addaa hundaan dabalatti argama maaliif rakkoo lammii tiyyaan danda'u nama lammii fi rakkataa biyya namaa keessa rakkate gargaareetu ka biyya keessaa qabsoo noo jirullee gargaara rakkataa karaarra jiru nama haaree amma mana dhufee nama keessan hedduun fi qabee namni keessan na bira jira ijoolleen giseen dhufe waraarraa ban anuu xiqqishuma dura gabbee bar taaziyaa takka jira taaziyaa sana hin dhaqa jeeti anu torma sa'aatii 3
لما كان قبي هيا تمام هقان قبي بس أنا فيديو أنا ماشي يروح يمكن لا سرتيرك ودمات دفعت ما درو من بديسي وضوطو إيه من متعرف أنت ما يراسا عجة أقول ما تعزيك ويا سنة كون يعجزنا مالي قبلوا سبلا خدين تين تين ما داول مري ورجل يكون داتان كيساكا بافا يوتيوب الناس السنة قالوا خلنا فيديو يسار كبار تمنا إتمتين خلاص إتمتين فرتين لابشوا خلاص فرتين رفضتين كاملو يكون زياب أكمان جي نمسا كيسا القوة ولا أنا نمارس دوتا كنا مارس أكمان جي القوة ولا البكان قتاسن يقول بانكو إيسان أكاد إنقدر من الدنيا تي سامي قبويا ولا مثلا كيسا البي أجايب يس إتيا أمنو دبتي أمنو فيديو دبي كزين فيجارفو هنجران درو أمس مراني خلاص خوته أيوة أكيد تجرو خنا دوتا كبرية دامتي إبراهيم جا أكيد دلقو جرتو خنا سيو جيلة دبدت إنجرا دينجدا هدوتا كدو غنغورا جرتا هدوتا كغرتي ميدا فرلا فيدي إفتورلا فيدي جولة تيسنتنا تتلا فيدو جرتا جمالك نمني وان برايا دو دبلة جولة تنافجاده الموت تنافجاد سنجيت إنجرا ران تناهو إفتون لين غرتي دو غنغورا جراتة خرا غرتي إسي لفك أبدون خرا غرتي إسي dhugaatti himtuun karaa saniin deemtee dubbii tana qabbaneessuu qabdaa siin jeetiin jira maaliif feeta bultii teetan diidee haadha mana keetan mataasii oogusuu maaliif feeta karaa saniin as ba'e kod dubbadhu kanaafiin kana godha jee kumaan siin jeesan namaas fidadhu kootu dubbisi rakkummaan ati birraas baadeen diinees tuutee achirratti miidhaa meeqa fiddee isaanillee jecha meeqa jechuun jirtaa jechuudha waan isaan qaqqabattullee hin qabu kun birraallee waan isa qabattu tokko hin jiru. Isaanii waan dhaadatuullee mana kiyyaan jirarrallee barullee isaan obboleeyyan keeti mana kee diiguun fadhan obboleeyyan kee bultii tee diiguun fadhan maaliif namni hedduu jira ka bultii namaa keessan seenina bultii namaa kennatan isaan nageenya isaanii feenan hundi keenyaa'u namni bultii namaa diiguu barbaadu abadan numan jiru ammoo nama tokko karooroo sirra oofu karakkoo gartee oofu jiru hattaa yoo jaarsaa fi jaartiillee ta'an namoonni obboleeyyan ennee gartee walitti dhiyaannee ni jiru isaanuma kanaatu nu iddoo rakkatee nu iddoo miidhamee seenee abbaa badii jiru kana itti dhugaa himanii adda dhorkanii jechuudha. Saniifuu isaanillee gartee waan jecha meeqa jechuun jirtu kanarraa xiqqashuu gaddaabbadhuun siin ja'a mana keenyaa jiraa kun waan na fiddan godha maal jettee isaanillee dhaaddachuu kanarraa illee gaddaabbadhu arrabaanillee isaanirraa gaddaabbadhu bareedaa miti akkasii anammallee waaniin sii dhaamu iftuun arraa fi gartee fiidiyoo ati gadhiise sanirraa hedduu takka miidhamtee jirti fuulesiitirraa mul'atti nageenyumaan dhufuu kee nagaan jennee gammanne ammoo boodaratti waan hin taane haasawaa jirta waan ni haasawaa jirtu san dogongor arrallee taate borullee taate akka kiyyattis taate akka gartee birraafaattis taate asaantii wudii faallee taate abaddan mana kanarraa iftuu gabbaasuun man dandeessu yookaan ilmaan irraa fuutee hin dandeessu waan yaadu jirtu kana sammumaa gongumatti itti nimi sammuu teetitti maaliif kana namoonni gartee obboleeyyan waliin jenne kunillee namni sidhiisullee hin jiru wooma fidde san fidda dhugarra siif iftuun jaadha manaatii fi baa manaatii bakka daadheetan hin qabdan ammoo nuti rakkoo ati roorroo isii irratti oofu jirtu kan ilmaan keessan kun yoo miidhaman nuun miidhama maaliif nuti obboleeyyan rabbiiti obboleeyyan nuti arra manni kee kun yoo diigame arra micoon tun rakkoo meeqa keessa yoo seente akkaati manarraa hin baaseetu kanatti numan dandeessu heerilleen siif hin kannu seerilleen siif hin kannu ilmaan illee fudhachuu hin dandeessu yommuu karaadhaan dhufte akka namaatitti kabajaasaniin manguddoo fidattee micoota akkatti araarsitu gartee karaa nagaatiin dhufte obboleessa keenya yaalan wassaalan ammoo tasan dabarte rakkoo meeqaan fide mana kanarraa hin baaseete isii duubaa dhufte fiidiyoo mana kanan martee na harka waan hin fiddan fida jechuun ka'e hedduu takka mashaakila uumuu jirta hedduu takka dubbii tanillee karaa qabbanaa oofutti hin jirtu an hedduu takka obboleessa kiyya hedduu takkaan si kabajaa bakka kanarraa dhaabbadhu atillee iftuu waan hin siidhaan obboleessiiti yaa akkuma gartee amma oofu jirtu ilmi namaa akka asiin goone ni beekta haadha mana isaa araarfatee ilmaan isaa keessa nagaan deebi'ee nutillee obboleeyyan isaa hamma kan nu gaddisiisee nu aarse kana karaatti nu araarfatuun hunda gartee akkasii nu araarfatee obboleessa keenya walit dachaana karaa nagayaatiin ammoo karaa kanaa yoo taate walumaan hin deemnu bakka tanarraa gaddaabbadhuun siin jaa ammallee gaddaabbadhuun siin jaa iftuu har'a yaanna kiyya kanuma kaneen si bira dhufeefi sis laaluufiin dhufee waan irra jirtuufi gartee waan keessi ertullee obboleetti qaalii si hubadda jeetiin dhufee ta'a garrees gaatana ta dhageenyees tana inshaallah gartee tatti aanus rabbii beeka rabbiin nageenya nu haa dhageessisuun siin jaani arraan tana tanuma fiidiyoon arraan tana obboleeyyan kiyya iftuunis kunoo tana fakkaatti har'a hedduu takka gaddidee aararraa mul'ata inshaallah amma fiidiyoo biraa qabannee isinii dhiyaannu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.